maqaan keessan eenyu jedhamtu eessarraa dhuftanii waaqayyo maal isiniif godhe? Maqaan koo Yaaqoob Gammachuun jedhama. Asuma magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa keessan jiraadha. Bakka kana caamsaa guyyaa 9 irraa kaaseen bakka kanatti deddeebi'aa ture. Bakka kanan beeku mucaa koo tokkotu as na barsiisee ture akka carraa ta'e. Gaafan iddoo kanatti deddeebi'aa ture wanta na jalaa qabame wayitu ture. Kanaafis waaqayyoo karaa nama waaqayyoo guyyaa tokko sagantaa akka kanaa sanbata galgala naannoo akka kanaa dibataan ni kadhatu ture. Yeroo sana anis akka carraa ta'e fuulum kana duratti tumaan kadhachaa jiru kennaa wayii gaafatanii kennaa sanaaf kennuuf yeroo nas ba'u dhufanii adda kootti bu'anii waa lama abjoota naan jedhan. Waa lama abjoota abjuu sana immoo akeekkadhu naan jedhaniituma na tuqanii na bira darbanii guyyaa sana nan galee galgala sana akkuma isaan jedhan akkuma namni waaqayyoo jedhe waa laman abjoodhe. Tokko waanan hidhamee waan itti rakkachaa jiruu fi gaafii kun naman itti madhu waaqayyo duwwaatiin himachaa ture isatu naadee isaan arge ture. Tokko immoo akka afuraatiin at fakkaata baay'ee ifa guddaa ijaan ilaaluu kan hin dandeenye utuma rafuu dhufee asii gadee bakka nan dhaabbanatti fakkaata asii gadee dhufee natti bahe. Ifa sana nan ilaala dhumarratti ilaaluu dadhabeen duubatti hin deebi'e. Lammaffaa immoo wanta nagaafii natti ta'e na rakkise sanatu waajjira wayii keessa anaa taa'ee akkasitti of gajallaatti nama baay'ee ilaaluun of argaa ture. Waan kana lamaan argee sirriidha wanti namni waaqayyoo jedheen amanee dhuma fudhadhee callise jechuudha. Itti dabalee ammas torbee sana nan dhufe gaafan dhufu fuula kana duratti dibataan ammas kadhachaa too jiranii anarraa ga'anii dhufanii wanti si jalaa qabamee ture sun siif gadhiifameera naan jedhan. Innis maa inni ani magaala wayiin hoogganaa ture hooggansa kennaa too hin jiruyyuu achirraa otuman hin beekin har'uma dhufanii kootu qulfii kennii deemi naan jedhan. Achirraa muudamarraa nan gadhiise. Ji'a lamaatiif otoon hojiin argatiin deddeebi'aan ture. Xalaa inuma naa barreessa waajjira paabil sarvisii gara keenyatti siifaa barreessu walli bulchiinsaa jedhu inuma gaafan isaan achi na barreessan nan fudhatanii inuma na deddeebisu torbee tokkoof waajjira wayii naa kennanii immoo torbee tokkoof achi keessa hojjechaan ture. Dhumarratti waajjirri kun siif hin ta'u naan jedhan. Maali jennaan iddoo kanatti guddachuu hin dandeessu lakki naan jedhan. Eeshiin jedhee bulchaan aanaa sana aanaa tokkee kuttaa'eetii ofitti na waame. Iddoon sun siif hin ta'u bakka biraa seektara biraa si jijjiirraatii callisii waan siin jenne fudhu naan jennaaniin eeshiin jedheeni xalaa yeroo sadaffaatiif naa barreeffame. Isa sadaffaa sana immoo waajjiricha gaafan geeffadhu warri kaan maaf didanii ati maaliif waajjira keenya dhuftee hin ta'u naan jedhan. Dhumarratti erga sana akkas naan jedhanii ammas kun qormaata jedheetiin ammas bakka kana gaafan dhufee akkasumatti naa kadhatame si hiikameera naan jedhanii nan galee nan taa'ee iyyata solii gannan deeme humaa furmaata dhabee gaafan taa'u erga namni waaqayyo akkas naan jedhanii booddee bilbilanii kootu dhimmi keessii xumurameera xalaa kee fudhu naan jedhan. Mee sana dura otoo gara waldaa kanaa dhufiini isin dura muudamarra turtanii kaatanii muudamarra erga isin kaasanii iddoo isinii kennuu didaniiti isin rakkisaa turanii gara ji'a 2 oliitii fi erga gaafa lafa kana dhuftanii namni waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa kaasee siif gadhiifameera dhimmi sun jedhanii isinitti dubbatan. Sanarraa kaasanii guyyaa ji'a 2 oliif kan isin rakkisanii xalayoota adda addaa isiniif kennanii iddoon kun isiniif hin ta'uudhanii isin rakkisaa turanii sana booda dhimmichi hin milkaa'e. Eeyyee dhimmichi naa milkaa'e. Mee warri kana dhageessaa waaqayyo isa guddaa kanaaf galata dhiyeessaa fi harka keessa sirriitti walitti buusuudhaan. Egaa akkuma amma isaan kaasanii harka namaa waan jalaa qabamaa ture guyyaa itti namni waaqayyo asitti itti dubbatan irraa kaasee sanbatan itti dubbatanii gaafa kamisa isaatii xalayaa koo fudhadhuudhanii na waaman jedhanii xalayoonni isin baattan kun xalayaa maaliiti? Xalaawwan kun tokko sadarkaa gandaatti naa barreeffame isa fumaa mormanii bulchiinsatti barreeffadhu jedhanii bulchiinsatti immoo waajjira paabil sarvisii akka barreessu godhanii waajjira bulchiinsa aanaa tokkeetti kuttaa'ee ittiin barreessanii isaanis fudhachuu didanii dhumarratti inni sadaffaan waajjira daandiitti siifaa barreeffamanii waajjira daandiitti naa barreessanii isatu naa milkaa'e. Erga namni waaqayyo natti dubbatanii isatu naa milkaa'e. Erga namni waaqayyo asitti isinitti dubbatanii inni waajjirooleen biraa ta'uu dinnaanii waajjira sadaffaatti isiniin milkaa'ee jechuudha. Waajjira sadaffaatti gaafa guyyaa 20 caamsaa bultii 7 ture xalaan ka'umsa kooti gaafa waxabajjii guyyaa 20 xalaan naa barraa'e naaf kenname amma ergan hojii koo seenee mindaan koo ji'a 3 qabamee ture naa gadhiifamuu kan dide innis naa gadhiifame kuufamaani sun hunduu raawwatee amma hojii koo ergan galee torbee tokko guuteen jira. Mee waaqayyoof galata dhiyeessaa fi sakkatti nama gargaaru sakkatti bakka bu'ee namaa falmu waaqa saraataa isa ta'e egaa waajjira tokko seennaan ta'uu didee waajjira tokkottis dabarsanii ta'uu didee isa lammaffaas ta'uu didee inni waaqayyo jedhe waan hin hafne guyyaa waaqayyootti isa sadaffaa irratti hin milkaa'ame wanti isin jalaa qabame kana jennaan ta'uu didee sana jennaan ta'uu didee guyyaa irraa kanaa kaasee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isiniif haa milkaa'u. Mee amiin jedhaa isiniif haa milkaa'u.
iddoo lama waaqayyo kunis kan kee miti jedhee gadhiisisee sunis kan kee miti jedhee isaanitti fakkaachuu danda'a. Garuu iddoo waaqayyo malee hin ta'u. Iddoo waaqayyo isiniif haa ta'u. Amma mindaa keessan nyaachaa hojii keessan hojjechaa jirtu jechuudha. Iyyee mindaa koo ija sadii kuufamaan gannaa gadhiisanii bakka teessoo argadhe waajjira koo seenes amma hojjechaa hin jira. Galata waaqayyo tokko rakkoon otoo hin jiraatin jechuudha. Ishi dhuga baatiin keessan inni itti aanu maal ture? Ammas inni itti aanu akkuma kanaa guyyaadhuma sanbataa gaa guyyaa sanbata qofaan dhufaa ture. Akkasuma guyyaa sanbataa sun dhufee dibataan kadhachaa jiru gaaf sana akka carraa ta'ee dibataan utuma kadhatanii fuuldura duratti kanas nan ba'e. Isaanumatu waame jechuudha. Namni waaqayyo namni dhukkuba asmiitiin qabamtee jirtu mana kana keessa kan simitii dhala keetti illee darbee kan jiru jedhanii nuuf kadhatanii ture. Nama baay'eetas ba'e akka carraa ta'ee afura mana kanaa fudhadhaa jedhanii sirriitti harganaa nuun jechaa turanii sirriitti qilleensa fudhee nan argane duraan oksijiinii of firaan dhabu jechuudha. Yeroon daandii deemu oksijiiniin baadhee deema. Yeroon ciisullee halkanis oksijiiniin baadhee ciisa. Natti kaayira takkaa taanaan oksijiiniin fudhadhu taanaan na affana jechuudha. Yoo sana ta'uu baate mana yaalaa deemee mana yaalaatti immoo oksijiinii ciiseen fudha malee na dhiisuu hin danda'u. Guyyaa sanaa kaasee garuu asitti nan ba'e naaf kadhatame sirriidhumatti naaf kadhatanii sirriitti dibataan nuuf kadhatame guyyaa gaaf sanaa kaasee amma yoon rafu yoon deemu karaa barbaade yoon deeme yoon akka barbaade ol utaale asmiin hangammaatti natti dhufee hin beeku. Asmiin kun immoo waggaa 20 na rakkisaa ture. Bara 1996 kiniinii fudhachuu calqabe amma torbee sadii kiniinii tokko hin jiru oksijiiniin tokko hin jiru. Halkan tokkoof na biraa bulee kanaan adda bahee hin beekne amma homtuu na bira hin jiru jechuudha. Mee sabni kana dhagahaa jiru waaqayyo guddaa kanaaf galata dhiyeessa. Harka keessa walitti buusaa sirriidhumatti. Waan salphaa miti dhugaa ba'umsi isaan dubbachaa jiranii nama waggaa 20 oksijiinii malee jiraachuu hin dandeenye. Kiniini ofirraa butanii jiraachuu hin dandeenye. Guyyaa gaafa asitti namni waaqayyo saba hundumaa fi hafuura keessan baafadhaa jedhanii kadhatanii amananii fuula kana duratti ba'anii waaqayyo hin kadhatamee fi guyyaa gaaf sanaatti kaasee dhukkuba waggaa 20 ittiin rakkachaa turan waaqayyo qaxii biraa hambiseera. Mee harka keessa walitti reebaa waaqayyoof galata dhiyeessa. Tole isin waggaa 20 guutuudhaaf yoo oksijiinii of biraa qabaattan malee akkasumas immoo kiniinii yoo fudhattan malee karaa dheeraallee deemuu akka hin dandeenye naa ibsaa turtan. Amma garuu erga gaafa namni waaqayyo isinii kadhatee karaa dheeraas deemaa jirtu. Eeyyee ammallee ammaani mazoora abbootiin gala achirraa kaasee ganamas lafoo kon dhufa ammallee lafoo kon dhufe erga guyyaa gaaf sanaatiin limiilaaniin deddeebata taaksiillee deebbachuu dhiise. Dura karaa dheeraa kan xiqqoollee baay'ee adeemuu hin dandeessa. Xiqqoon mallee deemuu achi keessa iddoo kana gahuudhaaf na affana ture duraan. Amma garuu erga guyyaa gaaf sanaati akkan barbaadetti nan bu'aa nan dhufa tokko rakkoon illee hin jiru dhugaa. Baasii waggaa 20 itti rakkachaa turtanis amma waaqayyo sin biraa hambisee akkuma ikoonomiitti illee eebbifamaa jirtan naa kaastanii turtanii. Sirriidha amma yoo xiqqaate mindaa koo keessaa parsantiin guddaan dhukkuba kanaaf baasii ta'a ji'a ji'aatiin jechuudha. Yoo xiqqaate ji'a tokko keessatti guyyaan 2000 fixu jira guyyaan 1000 fixu jira. Kun immoo maali? Gaafa natti cime oksijiiniin fudhaa hospitaala seenee jechuudha. Referaal hospitaalii kana seeneera. Hospitaala Amboo seeneera Gudariin ciiseera. Yeroo baay'ee ciiseera jechuudha. Sun birrii barbaada maallaqa barbaada. Oksijiiniin tokko namni beeku yoo jiraate yeroon 350 bitamu jira yeroon 800 illee bitamu jira yeroon 600 500 bitamu jira jechuudha. Halkan illee natti ka'e yeroon dhabame sa'aatii 8 ambulaansii waammadhe ambulaansiin hospitaala nageesse jira jechuudha. Garuu waaqayyo kana hunda narraa cabse kana qofaa miti olmaa waaqayyo waan baay'eedha. Du'allee lafa hojii koo sanatti yeroo 3 akeeka kanatti akeekamee guyyaa 3 hidhamee ture du'allee na oolcheera waaqayyo kana olmaa waaqayyo naaf na oole waan baay'ee. Mee galateeffadhaame waaqayyo isa guddaa kana isa du'a nama oolchu isa akka ittiin bilisa nama baasu akkuma isaan jedhan qilleensa ma furachaa jirru kun akka salphaatti ilaaluu dandeenya. Qilleensa ma furachaa jirru kun maakiroosikeentii keessatti xiqqoo ishiiti qabamnaan nu jalaa waa gochuu hin dandeenyu. Akkuma isaan amma kaasanii birrii guddaa baasaniitu oksijiinii furachaa turan kiniinii furachaa turanii har'a garuu inni isaan guyyaatti miindaa isaanii irraa parsantii guddaa dhukkubaaf jedhanii baasaa turanii waaqayyo irraa qaxii kutee hambisee humna dhiiga Yesuus Kiristoosii wanti simbiraa cituu qabu qat jedhee simbiraa haa citu. Wanti simbiraa cituu didee isin faana naanna'aa jiru yoo jiraate maqaa isa du'a moo'ee du'aa ka'ee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin guyyaarraa kaasee isin irraa haa dhaabatu. Amma nagaa keessanidha akka barbaaddanitti ba'aa galaa jirtu waaqayyo isa akkasittiin sin fayyise kana biraa hin hafiina dhuga baatii qabu caalu qabadhaa dhaabadhaa.